Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashamar kafuuna hordoftoota YouTube chaanaalii Umma Zakariyaa baga nagaan gama YouTube chaanaalii hiyyaa dhuftanii namni haarawaa taatan subscribe gochuun maatii naa taasisaniin jecha har'as yaada tokko qabadhee dhufe yaada namoota hunda biratti deemaa jiru namoonni hundi irraa kaasee dubbataa jiru anis yaada natti fakkaate itti kennachuu barbaadeeti hanga dhuma sagantaa kiyyaa na hordofaa dogongora jiruuf ammoo komentii jalannaa barreessitanii waan na fakkaate dubbadha. Innis maal yoo jettanii dhimma umma firoo fi abbaa firooti. Isaan lachuunuu miidiyaa irratti beekamuu baatanii garuu inni nama miidiyaati nama hundatu beeka. Ajandaa yeroo dheeraati waan kana namoonni iddoon gariin arrabaan, gariin gorsaan, gariin yaadaan, gariin jechaan waan garagaraatiin deebisaa jiranii. Ani ammoo kanarraa kan adda jedhee yaadu namni tokko dubartii 2 3 4 aguma shariyaanii islaamaa hayyame fuudhuu ni danda'a. Kana dubartiin kamuu jaalattus jibbitus hinaafuu baattus seera rabbii homaa gochuu hin dandeettu. Osoo amma fedhellee hinaaffaan sitti dhagahame seera rabbii cabsuu hin qabdu jecha. Dursa wanti addunyaa tanarraa dursu seera rabbiiti. Seera rabbii sana hanga feetisuu garaa keessatti illee sitti ulfaate seera san kabajuun dirqama jedhee yaadaan akka kiyyatti yoo kana jedhu hinaaffaa hin qabduu baga irratti fuudhi jechuu osoo hin taane waan rabbiin kenna jaallate jaalachuudha. Sun achitti yaadni namoota hedduullee reediin maa fuudhee miti. Reediin maa fuudhee osoo hin taane reediin fuudhee hireedha kan addaan nama baasu kan walitti nama fidullee hireedha kan gargar nama baasullee hireedha. Erga rabbiin hiree godhee addaan baasee jidduu isaan lamaanii nageenyi hin jiraanne reediinis akkuma nama tokko fuudhee haadha manaa godhatee waliin jiraataa jira. Waliin jiraate gaafa kana haati firoodhaa haadha ilmaa isaatii haadha yeroo jalqabaatiif dubartii waliin fuudhee bultii godhatee wajjin jiraataa jiru. Dubartiin takka seenaa namaa qabaachuu dandeetti. Dubartii miti namnummaan tokkoyyuu seenaa sii qaba. Fakkeenya nama tolatu sitti oole tokko osoo hamma fedhellee isatti aarte osoo hamma fedhellee si miidhee tola isaa san inuma yaadatta jecha. Bar namni sun waa akkanaa naa godhe waan akkanaa naa godhe jette yoo namummaa qabaatte yoo sammuun kan kee kan yaadu ta'e inuma tola isaa san yaadatta jecha. Reediin garuu yeroo kana tola nama sanii yaada. Haadha manaa isaa tana ta waggaa yoo xiqqaate waggaa 7 akkas chi'ool ta'uu danda'a. Kan waliin jiraatan kana akka waan tola san dagatee haadha ilmoo isaatiif akka waan kabajaa hin qabne gaafa dubartii takka miidiyaa irratti fidee hanga dubartiin taatullee numa beeka inni ilma dhiiraati. Hanga dubartii walirra hinaaftullee numa beeka. Akkas gochuun suni xiqqoo dogongorri reedii sanii jedhee fudhadhan akka nama tokkootitti amma reediillee arrabsanii jechoota hin taane dhakaa garaagaraa irratti darbuun sirriidha jedhee hin fudhadhu. Maaliif jennaan namni tokko jireenya mataa isaa jiraata. Jireenya mataa isaa akka itti oofatuu fi maal akka godhu maal akka fuudhuu qabu abbaan mirga qaba. Suni mirga walii beekuun barbaachisaadha jedhee yaadan akka kiyyatti. Dogongorri reediidha. Dubartii takka fuudhee kan hamilee isii eeguu dhabe. Amma rakkoon guddaan tokko hamilee haadha firoodha. Waggaa haganaa kan wajjin jiraate nama seenaa hedduu waliin dabarsee rakkoo waliin dabarsee bal'oo waliin dabarsee nagaa waliin dabarsee lola waliin waa hunda waliin dabarsan kana haaluma salphaa kanatti hamilee isii cabsuun dubartii biraa fuudhee san irratti caffarsiisee akka miidiyaarra akka argitan kana laayif isaati 24 waan garagaraa kan irratti gochuun kun dogongora jedhee fudhadha. Ammas jechaanis isiin gadi baatee yaada garagaraa waan isii hamilee cabsuu waan isii irratti of jechisiisu minaamin waan garagaraa kana irratti dubbatti yeroo hedduu. Kana kadhoowwuu danda'ee namni isa erga fuudhee dhiirri tokko dubartii 4 fuudhuufiyyuu gaheen dhiirri qabu tokko ofitti dandeettii san qabaachuudha jecha. Dandeettii biraa iyyuu osoo hin taane dubartii isa horachuufiyyuu gahumsa qabaa namni sun ka jedhutu laalamaa jecha. Fuudhuuf dubartii 3 4 walitti qabdee fuudhu miti takkatti san namarraa qabdee yoo isin ka ollaa kan ollaa miitu ta'e ollaa sanirraa qabdee yoo kasiin nama dhuunfaa wal dhabdute nama dhuunfaa sanirraa qabdee yoo irra caaleellee miidiyaa irratti baatee haala hin taane ka agarsiiftu taate ati waan abbaa manaa taateef bulchaa mana sanii waan taateef dubartii sana miidiyaa sanirraa galchuu danda'u qabdaa jecha. Garuu reediin wanti namoota hedduullee dallansiise kana gochuu hin dandeenye. Inumaayyuu isii wajjin taa'ee hamma isiin yaada garaa isii waan garagaraa hin jiraame haala dubartoonni nuti itti haasofnu haala hedduudha.
kana hunda gasiina achirratti taphattu inni taa'eetiin caqasaa jecha yeroo kana haati manaa isaa tun hardhallee wal dhabanii hiree walitti buuftee wal dhabanii kaleessa haadha manaa isaati kaleessa haadha gammachuu isaati kaleessa haadha ilma isaati dhugaa dubbachuudhaaf daa'imni isaan jidduu jiru guddatee nama xiqqollee taatu waa yaaduu danda'u. Miira akkamitti itti dhagahame isinummaa ofirra kaayatii bakka kana yaada jechaan isantu hedduu akkanatti dhagahame. Haadhuma ilmoo sanii sababuma ilmoo isaatiif iyyuu silaa kabajaa godhuufii qaba. Maaliif jennaani durallee jiraataatumaan ture waan akkana takka irratti hin argine. Maaliif jennaan namni tokkoffaa wanni inni godhaa jiru akiraa isaatiif illee gaarii miti. Haadha manaa isaa tajaallatu fakkeenya fuudhee tanas ni jaallata haa jennu. Haadha manaa isaa tajaallatu miidiyaa irratti dhiira fuulduratti baasee haala kana yeroo laayivii irratti taphachiisu akiraa isaallee dhabaa jira jecha mucaan kun wanti guddaan akiraadha. Haala kana dura inuma yaadu fakkeenya jireenya kana waan akkana laayivii akkanaa kana dura dabarsuu wallaalee moo waan garagaraati jira. Osoo jaalalataa ta'e osoo qinaatti ta'uu baattee wanti kun dura iyyuu numa jira jecha. Garuu kun sanirraa adda. Bakka kanatti bakki hawaasni illee irraa reeditti duulaa jiru. Garuu isatti illee duuluu osoo hin taane ammoo dogongora isaa san innillee akka nama tokkooti osoo sirreeffate bareeda jedha ani yaadni kiyya. Namni tokko dubartii irratti gaafa waan hin taane hojjette dhugaa rabbi galanni yeroo ammaa oolee hin bulu. Jazaan isimaaf deebitii jecha dubartii takka yoo masaanuu tanteellee taate rabbiin godhee masaanuu tantee sitti fide dandeettu abbaa manaa kan keessan isiillee jaaladhu isallee jaaladhu akkuma duraati waliin jiraadha haga fedhellee osoo garaansi gubate jecha garaa garamatti ba'e waan guddaayyuu garatti qabattee deemta jechu kun yaada kiyya. Yoo ammoo an hinaafa guddaa qabaa waliin jiraachuu hin danda'u jette abbaa manaa kan keessan ofirraa gadi dhiiste. Innis jireenya isaa haa jiraatu atis jireenya kan kee akka kophaa kan keetii ilaallattee jiraachuu dandeetta. Yoo kana godhuu hin dandeenye garuu isa wajjin jiraata waan garagaraa miidhaa garagaraa asirratti hin geessin. An fakkeenya masaanuun ummu firoodha. Yeroo isii gubuudhaaf waan garagaraa hamilee garagaraa viidiyoo isa wajjin hojjechuu haa ta'u suuraa isa wajjin haala garagaraa kana yeroo agarsiiftu ofii isii duuba si yaadaa hin jirtu. Dhiirri jechuun gaararraadha. Hadda si fakkaatti boru waan biraa fakkaatti. Hin beekamu ka dhiiraa jecha garaan dhiiraa burreedha jedha Oromooni. Kanaaf boru akkuma isii irratti fuudhe kana akkuma isii gate kana mumkin gatee ta biraa fuudhuu danda'a. Allahu aalam san rabbii fi isa qofatu beekaa jecha. Gaafa sana ta isii irratti dhuftu suni akkuma hadda isiin gubuudhaaf waan kana dalagaa jirtu sunillee irratti dalaguu ooltii jecha. Kanaaf galanni nama cubbuun itti daladde yeroo ammaa kana simaan deebaa jecha kan duraa ilmoo eega inni ammaa kun ammoo simaan deeba. Kanaaf dubartoonni wal miidhuurraa hamilee walii dhahuurraa osoo hamilee walii eeguurratti xiyyeeffannee bareedaadha. Hunda caala rabbiin bultii isaanii bareechise ka ammaatis ka duraatis walitti haa deebisu jireenya isaanii rabbiin jireenya nagaa qabu haa godhu. An kana jedhaa waan agammaana dhageeffattaniif galatooma dogongora jiruuf koomentii jalatti barreessaa namni haara wantaani maatii naa ta'a. Assalaamu alaikum warahmatullaahi.